hiriyaatiyatu haadha isheetiin waliin galtu. Sababa saniin baay'inullee asitti baay'ee wal lolla. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota waliin nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi haala lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi haala lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa ka viidiyoo yeroodhaan gara keessanitti dabarsaa jiru isinis like share gochuudhaan na jabeessaa isiniin jechuu jaaladha. Har'a gaafii obboleettiin keenya tokko naa dhiyeessiteen isinii qabadee dhufee jira. Innillee hiriyaa baay'ee jaaladhuun qaba jettee hiriyaa shamarraniiti iddoo tokko hojjetu baay'een ishii jaaladha. Iddoo ijaazatti mana tokko keessa jiraanna. Garuu haa ta'uti immoo sababa haadha isheetiin baay'ee waliif galuu dadhabnee jirra jettee gaafii na gaafatte jechuudha. Sababiin haati ishii biyyatti baay'ee rakkattuudha. Harka qalleettidha. Mana hin qabdu. Manni citaan irratti jigee jira. Haati immoo akka mana wayii mana qorqoorruma lookii 20 akka ijaarsistuu barbaaddi. Akka xiqqooshii gargaartee iyyummaa kana keessaa baastuu barbaaddi. Haati ishii kana natti himatti. Yoo haati isheetti himattu isheen akka haadhattuu ishiin ilaaltu. Kanaaf haati immoo boossee natti himatte. Anis immoo iyyuu akkamitti maatii kee hin gargaarre, akkamitti harmee kee hin gargaarre, kan dursu harmee keeti. Kanaafuu harmee kee waan barbaadan kee waan biraa dadhabde anillee sin gargaara walitti daballee mana xiqqoo ishee ijaarraa fi maaloo harmeen kee qorraan gubatanii jedhee yoo itti dubbadhu akkamitti waa'ee isaanii natti dubbattaa ani isaanani xooru biyyaa ba'ee ofiifan biyyaa ba'e jetti. Garuu haa ta'uti immoo mucaa tokko ollaanii irraa jaalattee jirti. Inni waan tokko godhi yoo jettuun isaaf ergiti. Maallaqa baatiidhaan hojjettu haadha qorri rukutu kana dhiistee isa saniif maallaqa ergiti. Ani waan godhu dhabeen jira. Sababa saniif an hiriyaa akkanaa kana hiriyaa haadha ofiitiin dhaabbanne kana hiriyaatiyya jedhee tanan wajjin jiraadhamoo akkamii. Garuu baay'ee wal jaalanna. Garuu sababa haadha isheetiif ani garaan na dadhabee jira. Mee maal naan jetta jecha jedhu gaafii kana naa dhiyaatee jira jechuudha. Dhugaa gaafiin kun ni ulfaata. Dhugaa isinis koomentii jalatti waan isin jettan hin beeku ishee koomentii barreessitaniif dubbifachuu dandeessu jechuudha. An akka mataa kootitti jechuudha. Akka mataa kootti addunyaa kanarraa waaqaa gaditti waaqa sin uume gaditti waaqaa gaditti kan jalqaba sin jaalatu Waaqayyoodha. Namni jalqaba kan nama uumuu danda'u Waaqayyoodhaan ture. Namni maaliif yoo uumamus yoo du'us Waaqayyoon bira deema. Waaqaa gaditti garuu haadha ofiiti jechuudha. Maatii ofiiti kan irraa dhalatan jechuudha. Isatti aaniti jechuudha. Abbaan manaatillee haadhatti aaniti malee namni haadha ofii caala abbaa manaatis hin jaalata jedhee murteessuu hin danda'u jechuudha. Kan jaalachuu danda'us jira. An akka mataa kootti abbaa manaa koo caala haadha koo tan jaaladha. Sababbiin isaa waan haati koo jiraatteef waan haatiif abbaan koo jiraataniifan ani argame kan abbaa manaa koo san ta'uu danda'ee jira jechuudha. Kanaafuu dursa maatii ofiitiif jechuudha. Eenyuunis kan iddoo qabu. Bakka kanatti obboleettiin keenya kun baay'ee karaa jal'aa irra deemtee jirti jechuudha. Jalqaba eenyuunillee taana namni kamuyyuu taanaan gaafa biyyaa ba'u jalqaba gaafa biyyaa ba'u hiriyaa jaaladhe jedhee hiriyaa sanii maallaqa ergoo osoo hin taane jalqaba hojjetee ijoollee baay'ee nama aga baatii 6 aga baatii 4 yoo maatiin isaanii baay'ee rakkattoota ta'e aga baatii 6 yoommoo jiddu galeessa ta'an aga baatii 4 2 1 maatii ofiitiif godhu jechuudha. Eebba maatii ofii argachuuf akkasumas immoo rakkoo maatiin ofii keessa jiru san keessaa baasuuf jecha maatii ofiitti godhu jechuudha. Erga maatii ofiitti godhanii ka'aniin booda keessattuu shamarriin heerumne maatumatti isaanii deebaniiti immoo intala teenyaa guduufuu qabna jedhanii guduufuuf jechuudha. Siniif gale isheen heerumtee biyyaa baateyyuu ishiin gaa'ila godhattee gaa'ila abbaa manaati biraan ergamteeyyuu maatii ishii abbaa manaa ishee san dhossitee mindaa sitti argattu kana xiqqeechitee agana bichaan argadha jettee murtee maatii ishiitii gooti jechuudha. Maatii ishiitii gooti. Kanaafuu obboleettiin keenya tun baay'ee karaa dogongoraarra jirti. Amma haati ishee kun odoo itti rifattee abbaan ishee odoo itti rifatee odoo abaaranii karaan ishee akka cufamaa jiru ishiin argaan jirtu jechuudha. Inni
inni rufa jiru kun jechuudha inni hiriyaa ta'ee fi sobee afaan itti tuulee mana ijaaressi eega ni akkana godheensi eega akkansi godheessi eega maallaqa ergiin jedhu kun maallaqa ishiitirraa guura malee borushillee fuudhu jechuudha akkamitti fuune kufaatii maatii ishii san argaa ishiin maatii ishii san tuffattee irra dabartee isaa waan godhaa jirtuuf inni immoo kan caalu maatii ishii tuffachaa deema jechuudha kan caalu maatii ishii tuffachaa deema yeroo maatii ishii tuffachaa deemu kana immoo ishiin ishii bira yoo dhufu maallaqa argachuu jecha waan gaarii sobee taasaa jechuudha garuu ishii duuba garuu maatii ishii kana baay'ee tuffachaara jechuudha namni kun haalli isaan keessa jiran ni argaa rakkoo isaanii ni arga borummoo gaafa ofiisaatii maallaqni ishiin irratti ergite kana guduuffatee bakka tokko ga'ee jedhee ishiin fuudhu jechuudha inni jireenya mataasaa ishee qabeenya qabduu fi intala abbaa qabeenya barbaaddata jechuudha isheen tun amma maal taate deemte lafatti haftee maatii ishiitiif hin taatu ofii ishiitiif hin taatu booda karritti seentu dhabdee manatti seentu dhabdee haadha har'a tuffatte kan daaddeedhaan deemtee dhiifama gaafa taati immoo haadha dhiifamaatii garaatti hin jabaattu innuma simatti jechuudha siniif galee isaanumatti galti kanaafu yoo dandeechi obboleettii kiyya gorsii yoo kan si dhageechu ta'e gorsii yoo hiriyoota biraa kan qabaatan ta'e hiriyoota sanitti ergi kanarra dabartee diddeetuma kara isaa yoo deemte ati irraa gori jechuudha hiriyaan akkana hiriyaan haadha ofii tuffattu hiriyaan maatii ofii tuffatu tokkoon gumallee hiriyaa namaa ta'uu hin danda'u jechuudha namni tokko maatii ofii yoo kabaje maatii haadha ofii yoo jaalate si jaalachuu danda'a jechuudha sis kabajuu danda'a akka hiriyaa takkaatitti yoo isaanii hin taane siif hiriyaa ta'anii afaan qof hiriyoomni afaanii qofti omaa namaaf hin godhu jechuudha hiriyaa jechuun bakka kuftee akkasi kaastu yoo dogongorte dogongora san keessaa akkasi deebistu akkasumallee karan taane yoo deemte akka karaa sirritti si deebistu jechuudha hiriyaa jechuun hiriyaa gaariin akkas jechuudha kanaafu akkas isin jedha obboleettii kiyya an akka mataa kootitti haadha ishee wanti fedhe haa galu wanti fedhe haa dhalatu haadha ishii eenyunillee madaalchisuu hin qabdu jechuudha kanaafu isa haadha ishii dhoggattee odoo haati ishii maaloo yaa ilmoo koo rakkoo irran jira naaf godhi kana naaf godhi jettee odootti boochu ishiin haadha ishee san diddee isa orma saniif yoo gootu ati teechee hin laalin yoo koo dandeeche gorsi yoo dadhabde irraa gori bakka hiriyoomni ishii sittaa hafu jechuudha erga haadha ishiin kabanye erga haadha ishiin jaalanne ati immoo yoo dandeeche haadha saniif kara danda'ame yoo haati ishee baay'ee rakkoo keessa jiraatte kara danda'ame yoo gargaaruu dandeeche gargaari yoo gargaaruu hin dandeenye ta'ee haati ishee rakkoo hamaa keessa jiraatte kara hawaasatitti dhiyeessi obboleettii tanammoo waaqayyoon lubboonaa ishee keessaa fuudhamee haadha ishee jibbisiisee isa orma miidiyaadhaan barattee isatti maallaqa ergatu kana lubboonaa ishee deebisuu fi boruu ishee qilleensa irratti akka kuftee tuffatamtu itti himi garuu haadha geejjuu inni sun boru gaafa dhugoomee bochetis eenyu sin argattu jechuudha akkasin jedhani gara kootiin isinis immoo koomentii jalatti maal akka barreessitanii beeku kanadha eenyullee taanan maatii ofii kan nama caalu injira jedhanis gara kootiin waan murteessineefidha jechuudha viidiyoo kanarratti kan hojjedhe warroonni immoo yaada dabalataa qabaatan saanduqa koomentii jalatti barreessaadha haa dubbifatanii isiniin jechuu jaaladha jalqaba kaatanii hanga ammaa waan wajjin turtaniif galatoomaa jecha bakka dogongora kootii bakka balleechaa qabutti nadeeffadhaa anillee sin malee nama biraa hin qabu isiniin jechuu jaaladha hanga ammaa kan wajjin turtan immoo galatoomaa isiniin jecha bye bye